jalqabarratti hangafoota oduun gamtaan Afrikaa murtee beekamtii biyyummaa Somaalilaandii kennuu kuffise. Tiraamp beekamtii biyyummaa Somaalilaandii mirkaneessuuf ammattee qophaa'aa miti jedhan. Kibba lixa Itoophiyaatti namoonni 52 kan yakka daldalaa seeraan alaan shakkaman to'annoo jala oolfaman. Igaati liigiin Arabaa fi manni maree tumsa biyyoottan galoo galaanaa Arabaa Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuu balaaleffatan. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota toora YouTube chaanalii Abdii Miidiyaa Konnekshinii fi pilaatfoormii garaagaraatiin Abdii Miidiyaa Konnekshin hordofaa jirtan amma balballinni oduu guyyaa irraatiif qabannetti ceenee jirra nu wajjin tura. Gamtaan Afrikaa murtee beekamtii biyyummaa Somaalilaandii kennuu kuffise. Dura taa'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa Mohammad Ali Yusuf Somaalilaandiin biyya walabaa taasisuun gocha beekamtii kennuu kufaa taasisuun gamtichi tokkummaa fi walabummaa Somaaliyaaf akka dhaabbatu deebiin mirkaneessan. Dhimma beekamtii biyyummaa Somaalilaandii waliin wal qabatee ibsa kennaniin gamtaan Afrikaa waloomaa irratti kan hundeeffame ejjennoo isaa kan yeroo dheeraa san kan deeggaru ta'a jedhan ibsan. Oduma wal fakkaatuun Tiraamp beekamtii biyyummaa Somaalilaandii mirkaneessuuf ammattee qophaa'aa miti jedhan. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp akka waayila isaanii Beenjaamin Netanyaahuu murtee Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa dafanii akka mirkaneessan ibsan. Murtee kanarraa gahuufis michoota isaanii baha jidduu galeessaarraa qo'annoo gahaa akka fudhatan murteessan Niw Yoork Poostitti himan. Israa'el ibsa jimaata gara galgalaa baasteenaa addunyaarraa biyya jalqabaa Somaalilaandii fi beekamtii biyyummaa kennite taatee jirti. Netanyahuun wiixata dhufu kana Tiraamp waliin kan wal argan yoo ta'an dhimma kanas pirezidaantii US waliin ni mari'atu jedhameeti eegama. Oduu biyya keessaan amma arganneen immoo kibba lixa Itoophiyaatti namoonni 52 kan yakka daldalaa seeraan alaa shakkaman to'annoo jala oolfaman. Namoonni kibba lixa Itoophiyaatti namoonni 52 daldala kontiroobaandii fi daddabarsa meeshaa waraanaa seeraan alaatiin shakkaman to'annoo jala oolchuu Komishiniin Poolisii naannichaa beeksise. Shakkamtoonni kunneen sadaasa 22/2018 hanga muddee 14/2018 godinaalee naannichaa 6 keessatti hordoffii cimaa gaggeeffameen to'annoo jala ooluun himameera. Akka ibsa odeeffannoo kanaatti shakkamtoonni to'annoo jala oolan kunneen gochaawwan seeraan alaa kanneen akkasii daddabarsa meeshaalee waraanaa fi rasaasa warqee, buna, boba'aa konkolaataa, mukaa akkasumas mallaqa biyya alaa fi qarshii sobaa daddabarsuu keessatti utuu hirmaatan shakkiin to'ataman. Odeessa kana kan arganne Addis Istaandardii irraa. Oduu birootiin immoo Igaadi liigiin Arabaa fi manni maree tumsa biyyoottan galoo galaanaa Arabaa Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuu balaaleffatan. Dhaabbileen naannoo fi idila addunyaa kanneen akka gamtaa misooma biyyoottan Afrikaa bahaa Igaadi liigii Arabaa mana maree tumsa biyyoottan galoo galaanaa Arabaa GCC akkasumas mootummaa Chaayinaa dabalatee Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuu akka hin fudhanne ifatti ibsan. Qaamoleen kunneen abbaa biyyummaa tokkummaa fi walabummaa daangaa Somaaleef deeggarsa qaban ifaan ibsaniiru. Igaadi ibsa karaa barreessaa isaatiin baaseen ibsa Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuu ilaalchisee baay'ee dabalatee haala dhiyeenya kana gaanfa Afrikaa keessatti mul'achaa jiru xiyyeeffannoo keessa galchuun hordofaa jiraachuu isaa beeksisee jira. Odeeffannoon kun kan irraa argame Addis Istaandardii fi BBC irraa. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Abdii Miidiyaa Konnekshin oduun keenya karraaf qabannee kanuma oduu bal'inaan qabannee dhiyaanna. Oduu keenya kan itti aanu guyyaa itti aanu qabannee dhiyaannuuf ammoo bal'inaan argatuudhaaf toora keenyaa kan YouTube subscribe godhaa, social media Facebook fi TikTok irrattis follow gochuudhaan nu hordofaa nu duukaa bu'aa jenna. Kanarraaf qabannee kanuma turtii gaarii.